akka itti harkaan kee ol qabi namaan jedhe natti kenni. Wanti hundinuu amantii Hin jedhi. jedhama. Maal amantii erga taate amantiidha. Amantiin amantiidha malee seexana baasuudhaan. Seexana baasuuf amantii maaltu olii fide? Seexanni ba'uu see barbaaddemni iyyuu see barbaaddemni harka kee ol qabdee ergasii booddee waanan jedhu na duukaa jedhi akka seensirraan baaneen ilaala. Lakka akkasii miti yaa mucaana akkasii miti seexanaaf yaana maaltu olii fide? Seexanni kiristaana irra jiraatte, musliima irra jiraatte, waaqeffataa irra jiraatte seexanni maqaa Yesuus yoo ka sodaatu taate amma kana itti dubbadhume. Amma kun dhaga'u jira amma illee kun baala ofitti qabee taa'u jira itti dubbadhume. Maqaama Yesuus sanaan iyyuu akka itti ba'uu qaba. Kanaaf iyyuu harka kee ol kaasii waanan jedhu na duukaa jedhi. Yesuus harka ol kaasiitti na duukaa jedhee takka nama tokkicha abboomee hin beeku. Kun waan ofii kee waan peenteen ittiin shawwadduudha malee kun shawwadaa jedhama. Yesuus takka harkaan kee ol kaasi namaan jedhee hin beeku. Ofii isaati iyyuu shaadaayi dhaqa. Harka kee ol kaasii jechuu isan gaafatu. Gin anaaf immoo harka ol kaasii san booddee waanan jedhu na duukaa jedhi akka seexanni sun sirraa hin baane. Tokko isaa barattoonni isaatu akka jedhan hin beekan. Ol baasii ol kaasiitti jedhe ol baasii jedhe ol kaasii jedhe ol qabii jedhe gad qabii jedhe hin jedhan. Nam tokko akka jedhu hin jiru. Hin dandeessu jechuudha amma argite. Ati gaafa shaayida nama qabachiiftu. Gaafa shaayida nama qabachiiftu. Harka ol baasituu hin jedhin hin qabsiiftaa. Maal shaahadaa si qabu shaahadaa na qabsiisin jedhan kiristaanummaan na qabsiisin hin jenne ba sheexana baasiisin jedhe malee harka kee ol kaasii waanan jedhu na duukaa jedhish maal kiristaanummaan na qabsiisin hin jenne mucaa kiristaanummaa siin hin jenne waa'ee kiristaanummaa irra hin jiru harka kee ol kaasii seexana baasan jenne seexana baasi malee mee maqaa Yesuus kanaan dubbadhuuti maqaa Yesuus ka waa fayyadu kan ilaalla mee seexana baasi Maqichaan akkam baasu baruu barbaaddamni harka kee ol kaasati. Harka maal ol kaasa? Harkuma kee ol kaasii waanan jedhu na. Harki ol kaadha duraayyuu harki ol kaadha ayyee harki ol kaadha. Ayyee itti fufi. Dubbisi. Ishi. Harki ol kaadha maal seexanni harka keessa jirti moo? Waanan jedhu na duukaa jedhi. Maaliif jedhaan? Miti bar seexana dubbisiisin jedhe gurba maal ta'e isaa mucaan ana maal godhu natti haasoftaan seexanicha dubbisime. Seexanuma sana sirraa baasuuf iyyuu waanan jedhe dursa naa wajjiniin jedhiin jedhe. Maal godhu si wajjin jedha sa ana natti naasa'ini seexanicha taasa'isiin jedhe malee. Hin sobdan jechuu wanni hin jedhu isa kanaa bar. Otoo maal sobna ree? Waaqayyoo waan hundumaa gochuu akka maqaa Yesuusin seexanni baatee ka jedhamu kun kijiba. Kun waan peenteen itti wal jaanjessituudha malee kuni maqaa ol baasii maal godhii amanii duraa kan jedhamu kun kijiba guutuun isaatu. Seexana baasuu barbaadna fakkeenyaaf ammaan ati seexana qabaannaan amma kana si keessaa baasuu ani ammoo. Ishi na keessaa baasi. Yalla inni dhukkubsataa seexana qabaachuu kan keedha mallattoo isaa irratti miti amma kana si iyyisiisa biiznillah tabaaraka wa ta'ala. Awwaanan dhukkubu tokkoof hin qabu. Erga hin qabne maal seexana kan qabdu ka? Nama kiristaana seexana qabu ol seensimee ni agarta. Kiristaani seexana irra jirtu amma kana iyyisiisee keessaa baasa biiznillah tabaaraka wa ta'ala. Kanaafiyyuu waanan jedhu harka kee ol kaasii na duukaa jedhii akka inni sirraa iyyee hin baane ani immoo nan ilaala. Maal jechuun maal jedha sa? Maal kiristaani seexanni bahuudhaaf mee gaafii xumura si dhiyeessa. Seexanni bahuudhaaf isin biratti namtichi kiristaana ta'uun dirqama? Seexanni bahummaa? Kiristaana taatus ta'uu baattus ammati harka kee ol kaasii waanan jedhu na duukaa jedhiidha mali. La kiristaana ta'uun dirqama siin jedhe kiristaana seexana baasuudhaaf. Pheenxee ta'uun dirqama? Pheenxee ta'ummoo? Eeywa pheenxee ta'uun dirqama siin jedhe. Pheenxee ta'ummoo? Kana amanee fi kan cuuphame hin fayya. Haa ta'u iyyuu malee. Dirqama siin jedhe ani afaan Oromoon beektu. Namni namanne tokko. Seexanni nama keessaa bahuudhaaf pheenxee ta'uun dirqama siin jedhe. Hin amanne taanaan waa tokko iyyuu ati biyya lafaa keessa jirta waan ta'eef yoo Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uu isaatii fi akka inni seexana irratti yaaboo qabu yoo itti amante sirraa ba'a. Ginni akka inni fayyisaa ta'ee fi akka inni sirraa baasuu hin dandeenye immoo itti namanne yoo ta'e fayyuu hin dandeessu ati bara kee guutu. Okay.
Aya, anamba Yesuus fayyisaadha jedheeti fayyisaadha miti jedhee si dubbachuu jira miti jedhee. Yesuus bar maqaan isaadha maqaa seexanni sodaattuudha miti maqaa nama aadiidha. Fakkeenyaaf awwal yoo jette seexanni awwal jetteen sodaattu. Digaltee awwal jetteen sodaattu. Yesuus fayyisaadhi si dhukku wannaadha miti laal waan xiqqooyyuu fayyisu waan akka mitiitu waa fayyisuu hin danda'u. Yoo jiraate ammoo ati natti himime nama tokkicha fayyisinetti garsiisme. Kiristaana dhukkubsatee yoo ol naaseensiismee abdii yoo jiraate. Kiristaana dhukkubsate wayiidha. Yesuus Kiristoosii fayyisaadha fayyisa. Mee kiristaana ol naaseensiisa abdii amma kana itti garsiisa. Kiristaani dhukkubsatan asumaan carraa fayyadamtanii ol seenaamee tokkochi hoyi. Qamataan isin dhukkubu. Koi. Ana miti dama namni dhukkubu wayiidha kiristaanni dhukkubsata wayii ol seenaame. Kun hojii jechuu jirti bukoon. Bikoo moo bukoo? Awuzu billah. Bikoo. Bikoo ol seensisi abdii.